Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube keenya sagantaa keenya mata dureen isaa galmee yakkamtootaa jedhuun seenaa namoota addunyaa keenya irratti yakka ciccimoo raawwatanii fi dhiibbaa guddaa taasisuudhaan beekamanii walitti qaqqabannee yeroo hunda kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaa galmee yakkamtootaa keenya irraatiin seenaa namicha mootii daldala baala sammuu namaa hadoochuu jedhamuun beekamu kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Maqaan isaa guutuun Pablo Emilio Escobar Gaviria jedhama. Escobar muddee jalqaba bara 1949tti Colombia magaalaa Renegro jedhamtu keessatti dhalate. Abbaan isaa Abel Escobar Echevarri jedhama. Qonnaan bulaa hiyyeessa yeroo baay'ee maatii isaa guddaa ijoollee 7 qabuu fi jireenya Pablo mucaa isaa isa sadaffaa geggeessuuf ramaddii lafa qonnaa namoota biroo irratti qonnaan bulaa ta'ee hojjechaa turedha. Haati Pablo Hermilda Gaviria Berio jedhamti. Ijoollee isaanii 7 guddisuu cinatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa naannoo sana jiru keessattis barsiistuu taatee hojjechaa turte. Escobar nama tokko garuu mootummaa caalaa aangoo maallaqaa fi humna qaba ture. Nama tokko haa ta'u malee Ameerikaa dabalatee biyyoota hedduudhaaf mata dhukkubbii ta'aa ture. Wambadee fi yakkamaa nama ajjeesuudhaan beekamu ture. Ta'us garuu maallaqa isaa lakkaa'amee hin dhumneen kan sodaatamu malee kan himatamuu fi kan komatamu ta'uu hin dandeenye ture. Imala jireenya isaatii yakkaan eegalee yakkaan kan xumure yoo ta'e iyyuu maqaa fi beekamtii guddaa argachuu danda'eera. Hojii daldala baala sammuu nama adoochuu kan hojjetu Pablo Escobar gabaabaadhumatti nama akkasii ture. Pablo Escobar yakkamtoota hanga har'aatti maqaa guddaa qaban keessaa isa caalu akka ta'etu himama. Daldala seeraan alaa irratti bobba'uudhaan yeroo gabaabaa keessatti kan sooromedha. Maaliif daldala seera qabeessa ta'e hin geggeessitu jedhamee yeroo gaafatamu sababni isaa ani wambadeedha jedhee nama deebisu ture. Biiliyeenara ta'uudhaaf karoorfate. Mala filatetti fayyadamee abjuu isaa galmaan ga'achuu danda'eera. Pablo Escobar keessumattuu baroota 1976 hanga 1986tti maallaqa mootummaan Kolombiyaa hin qabne qaba ture. Hanga liqii biyyattii kaffaluutti nama waliigaltee uumuuf yaalaa turedha. Maallaqa isaa irratti nama yakka isaa saaxiluuf yaalu kamuu humna ittiin afaan qabsiisu qaba ture. Namoota meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatanii fi ajaja isaa qofaan socho'an of jalatti qacareera. Maallaqa isaa kanatti fayyadamee humna isaatiin sodaatamee miseensa paarlaamaa ta'ee filatamuun nama seera baasu ta'uu danda'eera. Aangoon siyaasaa maallaqnii fi humni gateettii isaa irratti waan kufaniif waan barbaade nama barbaade irratti raawwachuu kan danda'u abbaa hirree ta'eera. Jawwee Laatinii jedhamuudhaan kan beekamu Pablo Escobar kookeenii daldalu kana ofii isaatii hin fayyadamu. Haa ta'u malee hojiin madda galii isaatii ta'e daldala kookeeniiti. Escobar nama maatii fi ijoollee isaa baay'ee jaallatuu fi aarsaa kamiin iyyuu isaaniif kaffaluudhaaf kan qophaa'edha. Maatii diina isaatii ammoo daa'immanis dabalatee iddoo tokkotti ajjeesaa fi gubaa kan ture nama gara laafina hin qabnedha. Hiyyeessotaaf sadarkaa dhuunfaattis ta'e sadarkaa hawaasummaatti gargaarsi isaa guddaadha. Haa ta'u malee namni daldalaa fi itti gaafatamummaa isaa irratti dubbatu yoo jiraate yeroo gabaabaa keessatti lubbuu isaa dhabamsiisa. Waa'ila baay'ee amanamaa ta'edha. Garuu nama diina isaatiif gara laafina tokko hin qabnedha. CIA'n haara galfii malee hordofaa ture. Ameerikaan humna addaa itti bobbaaste. Mootummaan Kolombiyaa waraana irratti duulchise. Garuu isa mo'achuu hin dandeenye. Inumaayyuu namoota isa adamsaa deeggartoota isaanii ajjeesee bira darbaa ture. Hanga gaafa du'uttis waan barbaade gochuu fi argachuu irraa namni duubatti isa deebisee hin turre. Nama dursee yaaduu fi tilmaamuu ture kan jedhamu mootiin kookeenii Pablo Escobar nama akkasii ture. Yo he sido un hombre que me considero feliz. Siempre he estado contento, siempre he estado optimista, siempre he tenido fe en la vida, porque yo pienso que los momentos difíciles yeroo hunda ofii koo akka nama gammachuu qabutti yaadam. Yeroo hunda gammadaadham. Abdii gaariin qabam. Yeroo hunda jireenya koo keessatti amantaan qabam. Sababni isaas yeroo haalonni rakkisoon dhufan muuxannoo namni tokko jireenya isaa keessatti argachuu qabu qabatanii dhufu. Maallaqni Escobar karaa isaaf mijateen walitti qabee kuufate kun yoo hammaaran kan hin dhumnedha jedhamee dubbatamaaf. Bara 1986 qabeenyi Escobar doolaara biiliyoona 30 akka baasu gaazexaan Forbes maxxanseera. Sadarkaa abbootii qabeenyaa addunyaa kan tarreessu Forbes bara 1984tti abbootii qabeenyaa addunyaarra jiran keessaa Pablo Escobariin sadarkaa 7ffaa irratti galmeesseera. Waggoota 7fis walitti aansuudhaan tarree abbootii qabeenyaa addunyaa warra duraanii keessatti waamamaa tureera. Yeroo sana miti ammayyuu namni abbaa qabeenyaa doolaara biiliyoona 30 ta'e tokko waan barbaade gochuudhaaf humna hangamii akka inni qabaatu tilmaamuudhaaf nama hin rakkisu.
harkisu. Pablo Escobariin addunyaarraa mana jireenyaa baay'ee babbareedanii fi qaalii ta'an naannoo 400 qaba. Xiyyaara Boeing 720-15 fi xiyyaara gurguddoo kan biroo helikoophtaroota 6 akkasumas dooniiwwan saffisa olaanaa qaban biteera. Hundumtuu daldala baala sammuu nama adoochuu irratti kan bobba'anidha. Namoota meeshaa hidhatanii yeroo fi bakka kamittuu akkasumas karaa kamiiniyyuu ajaja raawwachuudhaaf qophaa'anii fi simbira samii irraa rukutanii buusuu danda'an maallaqa gahaadhaan qacareera. Hidhattoonni sunis namoota inni jibbu adamsanii dhabamsiisuuf dirqama qabu. Kaaba dhiyaa Kolombiyaatti odola bal'ina iskuweer kiiloomeetira 20 ta'u ofii isaatiif biteera. Odola sanarrattis waan hin qabnee fi waan itti hin daballeen qabu. Bakka eegumsa bineensotaas roobii, arba, sattawwaa fi harree diidoo Afrikaa irraa fudhatamaniin guuteera. Manneen jireenyaa, haroo bishaan fincaa'aa, bakka bishaan daakii fi dirree kubbaa miilaa qabanii fi kan isaa qofa ta'an hedduudha. Maallaqa isaa holqa garaagaraa lafa jalatti hojjetaman keessa dhoksa. Yeroo tokko tokko maallaqni poolisoonni bira gahanii to'atan walirra naqamee yeroo argamu tuullaa waraqaa warshaadhaaf qophaa'e fakkaata malee doolaara Ameerikaa hin fakkaatu. Boolli inni maallaqa isaa keessatti awwaalu laficha yookaan saanqaa sana waliin wal fakkeessuudhaan hojjetama. Qadaadni to'attu fageenya irraatiin ajajaman lakkoofsi iccitii isaanii yeroo tuqamu ni banamu. Yeroo sana boollichi doolaaraan guutamee argama. Doolaara Ameerikaa Escobar harka isaatti galfate keessaa 10% kan ta'u samee fi hantuutaan nyaatamee akka badu dubbiinni ofii isaatii yeroodhaa gara yerootti dubbateerraa hubatameera. Yeroo tokko poolisoonni adamsinaan baqatee naannoo gaaraa tokko keessa maatii isaa waliin dhokatee utuu jiru mucaan isaa Maaneelaan dhukkuba qorraatiin qabamte. Yeroo kanatti qorra Maaneelaa hollachiisurraa ishee ho'isuudhaaf doolaara Ameerikaa miliyoona 2 bobeesseeraa fi humni maallaqa Escobarii hanga kana gahaa ture. Waan kan biraa dhiisaatii pilaastika doolaara isaa hidhu bituuf ji'atti doolaara Ameerikaa 2500 baasii taasisa ture. Isaan kun hundi kanneen ragaan irratti argamedha malee bakka inni maallaqa isaa dhoksee fi kan inni qofti beeku jiraachuu akka danda'utu tilmaamama. Walumaa galatti maallaqni Escobar akka cirracha galaanaa kan baay'atudha yoo jedhame sirriitti ibsuu danda'a. Yakkamtichi Pablo Escobar nama akkasii ture. Los dineros calientes están incluidos en todos los sectores económicos del país. Es que cuando el mismo Estado y el mismo maallaqa seeraan alaa argachuun hojii garaagaraa biyyattii keessatti hojjetaman keessatti kan mul'atudha. Biyyii fi mootummaan tokko namoota baala sammuu namaa adoochuu daddabarsan irraa yeroo gibira kaffalchiisan hojicha fudhataniiran jechuudha. Maallaqa seeraan alaa kan isaan jedhanis kanuma. Escobar utuu umuriin isaa 20 hin guutin miiliyoonera ta'uuf hawwe. Daandii baradhee bu'aa bahii hedduu keessa darbee jedhu yoo filate kuufama qabeenya hawwe sana bira gahuu miti akka itti dhiyaachuu hin dandeenye amane. Kanaafuu barumsa sadarkaa lammaffaa booda jiru ijoollee kan birootiif dhiisee daandii qaxxaamuraa tuullaa maallaqaa ittiin hammaaruu danda'u yaade gara hojii hannaattis bobba'e. Daldala tamboo fi hanna konkolaataa yaalii hojii isaatii isa jalqabaa godhate. Lakkoofsa tikeetii lootarii waliin dhahamanis ni gurgura. Dhagaa giraanaayitii awwaalarra jiru baasee gurguruu jalqabe. Madaallii isaatiin bu'aa isa jajjabeessu irratti arge. Saamichi kunneen abbaa qabeenyaa maallaqa 100,000 lakkaa'amanii isa haa taasisaniyyuu malee hawwiin isaa guddaa waan ta'eef maallaqa xixiqqoo argatu kanatti hin quufne. Kanaafuu waggaa 22tti gara daldala seeraan alaa baala sammuu namaa hadoochuutti fuula isaa naanneffate. Tasa yeroo doolaarri miilla isaa jalatti harca'u arge. Kanaaf nama baala sammuu namaa hadoochuu daddabarsuuf kan hojjetu utoo hin taane ofii isaatii daldaluuf murteesse. Kolombiyaa keessatti nama of danda'ee baala sammuu namaa hadoochuu daldaluu barbaadu tokkoon namni baga nagaan dhufte jedhee simatu hin jiru. Waayila wajjin hojjeturraa adda ba'uun isaa qofti adabbii du'aa itti murteessisa. Garuu Escobar inni qaxaleenii fi si'aayina qabu gufuu kana darbuu kan danda'u waan tureef dhaabbata dhoksaa daldala seeraan alaa baala sammuu namaa hadoochuu magaalaa daddabarsa kookeeniitiin beekamtuu taate Meediliinitti argamu keessatti miseensa ta'e. Xiqqoo turees dhaabbaticha dhuunfate. Escobar baala maariwaanaa fi kookeenii qopheessee gara Ameerikaa fi naannoo isheetti dhoksee erguu itti fufe. Goommaawwan moofaa fi goommaawwan haaraa xiyyaara daldalaa keessa kaa'uudhaan baala sammuu namaa hadoochuu toonii hedduu ta'u yeroo Ameerikaa galchuu karaa Paanamaa fi Uruguayis dabarsuu ittuma fufe. Xiyyaaricha guyyaatti yeroo 2 gara Uruguay fi Paanamaatti balaliisisaa baalicha deddeebise. Yeroo gabaabaa keessatti maallaqni isaa baay'annaan lakkoofsa xiyyaara isaatii ol guddise. Dooniiwwanii fi helikooftara
seentoroota daldalaaf isa tajaajilan harkatti galfate. Kana booda Escobar yoo gufate kan hin kufne, yoo dhiiban kan hin sochoonee fi yoo waaman kan hin dhageenye ta'e. Daldala seeraan alaa kana kan inni qindeessu baala isaa Peeruu fi Booliiviyaa irraa bita. Warshaa Kolombiyaa keessa dhokatee jiru keessatti baala bifa daakuutiin qophaa'e karaa Maayaamii ishee kan Filooriidaatiin Ameerikaa keessa galcha. Karaa Uruguay fi Paanaamaas gara biyyoota garaa garaatti erga. Kookeenii Ameerikaa galu keessaa dhibbeentaa 80 kan dhiyeessu Escobar ta'e. Yeroo sanatti kookeenii kiiloogiraamni tokko gatiin isaa gara doolaara 35,000tti ol guddate. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota fedhii isaa qabaniis hanguma sanaan dabaluun isaa daldala Escobariitiif haala mijeesse. Guyyaatti yeroo 2 balalii taasisuudhaan baala kiiloogiraama 60,000 lakkaa'amu dabarsaa doolaara Ameerikaa miliyoona 420 ta'u argachuu jalqabe. Balaliistotaafis imala tokkotti doolaara Ameerikaa 500,000 kaffalaaf. Jalqaba 1980 keessa doolaara Ameerikaa miliyoona 420 galii torbanii godhateera. Pues a veces a mí se me acusa de narcotráfico, pues es una actividad que por el momento, históricamente, digámoslo así, se ha declarado. Ani yeroo tokko daldala baala sammuu namaa hadochaniin nan himatamam. Tarii guyyaa tokko daldalli baala sammuu namaa hadochan seeraan ala ture jedhamee akka seenaatti ni dubbatama ta'am. Ammaaf garuu daldala seeraan alaa jedhameera. Gara fuulduratti seera qabeessa ta'uu akka danda'u ni agarsiisna. Pablo Escobar daldala kookeenii seeraan alaatiin biiliyeenera ta'e yeroo jedhamu akka salphaatti akka hin taane beekamuu qaba. Daldala seeraan alaa kana itti fufuudhaaf tarkaanfii ofirraa ittisuu fi haleellaa taasisuu fudhachuu qaba. Mootummaa qofa otoo hin taane kiyyoo daldaltoota sooreyyii akka isaa daldala seeraan alaa kana hojjetanii darbuudhaaf gahumsa qabaachuu qaba. Kanaafuu humna hidhate gurmeesse. Escobar qajeelfama laakoo oo ploomoo jedhu qaba. Maallaqa fudhadhu hin ta'u taanaan rasaasatu siif kennama jechuudha.